خدت كيف تفوز يا فلان تيجي ترى ترى من وراك أنا ترى يا فلان ترى كوي أنا كوي كاين كوي روزا كوي ترى والله سيلنا تلبس الجمال ترى لا ما تلبس الجمال أنت هيد لا بعد ما يسوي تسجب لا بقى تدي مش الجمال ده تسجب هاي كوي دورة هاي تدبر دبيرو أنا ناي لسه كنا متأوه كسوق على كهل شلي با يستلقى بقى ولا لوديم تاكسي أنا كوسان لي ماري بقى ولا لوديم تمشون هجي ترى كوي تسجب كسي بس كي كوي ترى نقوم ينشي أنا رقم قومي اسكي بتعمل لي من كيف لا سيدر قومي ينشي أسرع سيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطا في كبجمتو تكينا وندكي سنو أكمين إذا قبضني جرجفتو سنين جتا أكسما وريا من تبرالي شمار كفوني سنين جتا لا دفني دي بني تنين جرا دغرو وانت دفني فان هيدو الفاتا تكافي مسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتو تافي هردفتو تكينا جرجفتو بقى جراتني margitani teroza wajin deebi'ee dhufe akkasii hordoftoota akka kabajamtoota keenya akkuma argitanitti saadaadha wanti waamee ka'anii jiru anechuun dideetanii tureyyuu akkuma beektanii uffata fuudhee Sumayyaa bira fideetanii ture jechuudha. Argitanii tursanii miidiyaa irratti yeroo mana dhaqee fuudhullee yeroo Sumayyaa bira fuudhee deemullee jechuudha. uffata kana gaafa fuudhu ani waan biraatiif miti warri kara biraatitti illee fudhatanii jarri kun yookaan walitti akka deebi'anillee barbaada wallahi an dhugaa dubbachuuf Sumayyaa fi Sa'iidoon osoo waliin jiraatanii akkasuma isoo innillee ilmaan isaa waliin jiraate baay'ee takkaan namatti tola. Isin amma fakkeenyaaf ilmaan keessanii yoo gargar baatanii jiraatanii abbaan tokko dhufee isin dhaalee haga ulfaatullee ilaala. Kanaafuu hadda ammoo tuyyuu Sa'iidoon nawaamee ture. Kana hiisisuu hedanii kan illee hin beeku takkaana hidhuu danda'anii dhugaadha badii dalagee namatti fakkaachuu danda'a malee ani magaariin dalagee uffanni kun ka Sa'iidoo Sumayyaa fide ana mootu ka fuudheetiin deemeetiin ijoollee isaatii geessuuf malee uffata kana uffachuuf miti yookiin nammoo itti hajameetii miti. Walumaa galattuu akkan jedhee isin himuu hin jiru amma sa'aadaa giddiin ani deemullee jedhee sa'aadaan nakaastee ittiin dhufte akkuma argitan jechuudha. Jechuun ati garuu yeroo gara takkatti ni balleessitee gara takkatti siin balleessine jechuudha. Uffanni suni ka haadha mana isaati dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi ka ilmaan isaatiif inni bitee yaman irraa baatee fidee jechuudha. Fuutee geessuu fi gaarii magootee roozaatiin na bakka itti dogongorte jechuudha. Silaa waan kana dura Sa'iidootti himtee Sa'iidoon mariisiftee Sa'iidoo waan akkanaati uffanni kun isiif bitame jettee Sa'iidoo waliin nyaattee waliin dhuudee hamtuu tan ta'e hin fedhu atillee hamtuu isaa hin feetu jechuudha. Isaan mari'attee waan kana goote garuu baay'ee tokko bareeda taree turee jechuudha. Amma wanti tareellee taree jira amma mootuu atillee akkana lafa lafaa goruurra dheessuurra jechuudha. Sa'iidoo eeganni nu yaame kallattiidhaan deemnee bira dhaynee dhiifama gaafachuun sirra jira jechuudha. Balleessitee badii tantee ni beekta atillee ofitti. Balleessitee jirta. Garuu badii tiyyallee ni beeka sirrima. Hordoftoota akka kabajamtoota kenna ani wanni kun hundi kana gayaaf jedheetaniin hin fuune osoo wanna badiiftuu fuudhee tokko taate sila viidiyoo irratti viidiyoo iyyuu waraabee gadi hin dhiisu ture jechuudha. Viidiyoo iyyuu waraabee gadi hin dhiisu. Garuu fuudhee inni uffata haadha mana isaatii fidee akkamitti namni biraa uffata ijoollee san achi keessatti arguu jirtanii namni ilmaan qabdanii namni waa hedduu qabdanii ni argitanii baay'ee takka garaa nama nyaata jechuudha. Isiin osoo uffanni ijoollee isaa tun uffatte Sumayyaan osoo uffatte jedheetini uffata kana fuudheetini kaasee Sumayyaa bira fide jechuudha. Malee waan biraatiif miti. Amma garuu Sa'iidoon nawaamanii jiranii isaan nawaamanii jiranii bakka kana deemuuf hin deemna jechuudha. Sa'iidoo bira deemuuf hin deemna. Na hiisisuu danda'a. Hembeni garuu natti fakkaatan garuu waan hiisan. Araasilleen hiisisuu yoo inni hiisiset yoo hidhamne soolumaanii yoo ta'inne soolumaanii jechuudha. Waan kana kaa'ati yookaan nama gaditti wanti kun waan gaarii hin taane itti fakkaata garuu ammootu gaarii gootee maaliif ani yoo dura dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko sitti aaruu ture maaliif akkamitti bakka Sa'iidoon hin jirretti osoo isatti hin himin mana namaa dhayxee isa duubatti waan akkanaa goote roozaan ka jiru viidiyoo yoo waraabee jira misirra baay'ee tokko sitti aaree ture garuu ammoo uffata san fuutee haadha mana isaa haadha ilmaan isaati jarri lamaan uguru waliin geessanii rabbi walitti haa deebisuu du'aa godhaafi ammallee fuutee haadha ilmaan isaati ilmaan isaa sanii geessuun kan kee wallahi an dhugaanatti hin fakkaanne agate akkasiitu sanii baay'ee tokko dasna jedhee maraafuuyyuu Sa'iidoon erga nu yaame yoo hidhamne soolumaani
Marafuu dhayinii ilaalla ka. Dhayinii ilaalla Saidoo biraa deemuuf hin deemna akka inni jedhullee hin beeknu yoon ana yoo hidhamillee adiidha yoo na hiisillee waan tokko na godhallee adiidha Saidoollee kana na godha jedhee hin yaadu ani wanni kana hunda ta'eef ilmaan isaatiif malee sirriidha mana namaa seenee intala san sobee uffata san fuudhee jechuun badii guddaadha akkasuma nakkasaseellee osoo bakka fedhellee na fidee narraa argachuu akka barbaade na godhuu danda'a maaliif firee kana keessaan viidiyoon illee waraabamee gadhiifamee jira waan ta'eef ani Saidoo bira dhaquuf manaa baanee jirra. Sa'adaallee walumaa gallee manaa baanee garuu ani asaba jijjiiree jira sodaadheetiin jira jechuudha. Sababni isaa maal ta'e intalli isaa sunillee baay'ee jajjarti. Baay'ee jajjartu nama jarjareetu lolu tokko jechuudha. Kanaaf akka isaan hiisuu danda'ani akka isaan rakkoo akka isaan na hiisuu danda'ani hordoftoota bakka galuu fi bara. Akka isaan hidhamuu danda'a waan tokko narra raawwachuu danda'anii ani asaba jijjiireetiin jira qara Saidoo bira deema jedheetiin kaane mana baane kanaafuu saada dhugaa dubbachuuf intalli sun ni jarjarti osoo waan tokko na godhanii osoo waan tokko na hiisanii waan tokko nurra raawwatanii sodaadheetiin jira nama hin deemu. Jijjiiree jira. Maaliif ree bakka jechuun kan jiraachuu barbaada. Akkuma yeroo dura manaa baanee sanitti bira deemuun dirqama Roozaa maaliif hanga yoomii dhiyeessaa ooltaa hanga yoomii wannaatti Saidoo nama yoo dhiyeessite yookaan waan biraa gara biraatiin garantaanittiin shakkuuf ammalaa jechuudha. Deemnee waan inni nuun jedhu walumaan laallee dassaanaa jechuudha. Bar wanni inni na shakku hin jiru. Maaliif namoonni inni na shakku hin jiru beektaa? Si jammar ani waan biraa badii balleessee miti uffannuma fuudhe malee waan isa jala waan biraa fuudhe. Uffata sanillee haadhuma ilmaan isaatiin fuudhe malee. Demoo birri illee kataatu birri miliyoona lamaa illee kataa umtaate birri miliyoona lamaa sunillee waa kan inni harka jirtu himeetiin hin jiraan. Siigalee waan harka jiru himeetiin hin jira. Maaliif garitti waa kadhullee hin jiru darasanii illee waan jiru waan hundi waan jiruuf garitti waa kadhu hin jiru. Kazaan ammootiyyuu yoo amma deeme intalli sun akka wayii godhatte akka nama fayyaa hin qabne godhatte agartaa miidiyaa jechuun kan intalaa rakkoo hin qabu bara maka intalaatiin miti kan intalaa wayii hiisisanii anuma hin deemu asin kiiloo irraan kaayina ati san kiiloo irraan kaayina adama kiiloo irra kaa'ame saada ani isii jirtu isii sodaadhee osoo hin taane namni harka tokkoon gaafa sitti dhufe harkaan nama kan ofirraa baasuu dandeetta akka tokko ofirraa mokkoruu dandeetta garuu ammoo jechuun sanillee bara ragaatu jira ragaa tokkoffaan ragaa sii bahu viidiyoo waraabbatte gizee Sumayyaa bira deemtus gizee boorsaa fuutus waan biraa hin fuune boorsaa fuute boorsaa kanallee haadha ilmaan isaatii fuute wanti balleessite jira walla hanuu qara gara hin taane ittiin si fudhadhee sitti aaruu ture jechuudha. Kanaafuu iyyuu nama dhugaa rabbii dubbadhee jechuudha. Jaarsi kiyya misaaleef uffata anaaf bitee ilmaan tiyyaaf bitee gizee dhalaa biraa fuudhee dhalaan biraa sun uffattu maaltu na dhagahamu yookaan hiriyaa tiyyasan ittillee maaltu itti dhagahamu Sumayyaa kana godha akkuma dura jettee waliin nyaattee waliin dhuguu turte jechuudha. Baay'ee si kabajaa ni beeyta waa marayyuu sababa inni yookaan walitti deebinaa ilmaan isaa tanaaf dhabdee isiif dhabdee Saidoo diddee miira osoo isa jaalattu osoo isaa jettee kiniini waamee qataa jirtu jechuudha. Kanaafuu iyyuu walumaan deemnee waan Saidoo nuun jedhu walumaan laallaa jechuudha. Ani deemu. Ati deemi waan isaan siin jedhan wayii maal akka jedhan irraa fuudhii Roozaan kophaan deemu kan Roozaan maaliif siin jedha si ammoo si ati wanta kan balleessine bara ati isaaf lolaa harta kara gara hundattuu kara lolaa fi turte bintire gara mallaqaatiin illee gara uffataatiin illee anaa atuu kan viidiyoo hattu ittiin arrabsaa turte osuma waliin galuu saada dhugaa rabbi atummaanuu hattu naan jedhaa turte jechuudha yeroo duraa hin aaree jechuun waan kana qaqqabanii ilaaluun barbaachisaadha maaliif beektaa aaruu dandeetta garuu ani nama wanni haatee maqaan kiyyeetti na badeef ilmaan isaatii fi haadha mana isaatii malee waan bira keerii dalaguuf yookiin ammoo jarri tunni lamaan akka itti walitti deebite Saidoon kunillee onneen isaa qabbanaa'ee ilmaan isaa argee jiru isaa argee waggaa meeqa guutuu waggaa lamaaf deemna akkanuma zooru jira siigalee nagartaan wal zooranii wal fixanii wal dhabu jiran jechuudha. Kanaaf innummaan kunu ergaanii osoo inni Sumayyaa kadeeffatu taate akkuma isa ani Saidoo jala deemu jechuudha. Nama Saidoo jala deemu miti inni Sumayyaa inni kadeeffatu taate. Kanaaf yaawween kiyyaa ilmaan isaatii fi jaartii isaa san bira teesse malee uffata dhabeellee hin fudhanne wanni ani hatellee hattuu kadhee emma maqaan itti nabbahe maqaa sababa ilmaan isaatii hatee sirriidhaan gubadhee hatee waan biraati miti. Kanaaf amma ati dhayixee Saidoo fa'aa bira dhaqii ofii kan keetiini Roozaa mataa wayiitti dhukkubaa dhufuu hin dandeessu. Ana waan biraa sodaadheeti miti. Na ajjeesanii miti. Waan deemna malee beekee yaar uummata akkayyuu sin godhu Saidoo maal yoo akkasaa hidhame ani ugur deemuuf hin deema haguma saniifuu maaliif hidhamaa jedheeti malee waan biraa miti. jechuun Saidoo akka inni si jaalatu ni beeytaami. Silleen hidhuu waan ati goote sanillee yookaan inni itti gammaduuf ammala. Saidoon na jaalatanii beeka. Garuu intala santu hedduu takka nama ariifatu osoo inni hin beekne poolisa natti waamuu dandeetti. Kanaafuu hanga dubbiin tun qabbanoitu an takka dhokadhee ta'a takka ammoo. Wanti ati dhokattu wayitu hin jiru hanga yoomii dhokattee teettaa miti beenu waliin deemna akkuma dura hin deemne inni manaa waliin baanee miire hin deemna. Asaba jijjiiree jira nama saada. Hin deemna baqaan illee kophaan deemu kan. Jechuun dhaqi dhaqisa Roozaan raftee dhinkaatee kophaan bakka keenyaa waliin deemna Roozaa maal taate. Sisintu qanii bar. Sisintu qanii. Deemi bakka keenyaa. Sillee uummata akkasiin godhu bar Saidoon.
An Saidon Sodani war Saidon ka wanan gon ni be ka mi chon tan tu jar jar male waan takka yusin goote wallahi. Oh ani wa godu wa tuma mina mi tuma nin jala da wan zamuni kana man nama wal tumen be ko game ka tuma hin feda wan so nama wallo le ni barbada garu ammotu ju kara police ati na qabsisani waan takko yona godani hayero makiya na rafit an jede sodade male wan bargara police ati ni le raga qabda video rabatte jirtami waan yero borsa futu so amara video arka qabdami arka qab video sunu raga si baaje jechuudha ati le ka hammeenye ka ammotu fatasan ufi fachu fi fuune jechuudha ilmaanuma isaatiif yaaddee haadha mana isaatiif yaaddee kanaafuu iyyuu walumaan deemna haa deemnu bakka. Andeemu saada qirta'ee jira. Dhuguma garaan kee waan ashashakki jira garaan kee na dadhabachuu jira ani deemu bakka atumaan deemu. Garaan beedu takka ati deemi dhaqiitiin ani gurtaa'ee isin eega akkaataa isaaniitii waan ta'anii na bilbil ta'uu isaan nama gaarii ta'an ni dhufa yookiin ammoo dhufuan. Magalatoo eshimii ayyee kaasillee kophaa gasin dhiisu yoo akka tasaana qabanillee jechuudha. Ati jalaa fiigi namatti gannu himta. Wallahi gara takkayyuu garaan fiigu. Maaliif kaa waan biraatiif miti kaa. Wanti inni si qabsiisuuf illee hin jiru garaan fiigu takkallee hin jiru yoo qabamne soolumaani. Yoo jiraanne soolumaani yoo duune soolumaani. Malee garaan fiigu takkayyuu. Barsaadaayee akkasii miti saniif siin galle bara samni kiyya. Sodaaf osoo hin taane yoo an jalaa ani qabame yoo ati nu jalaa lixxe. Maa nu qabsiisaa yoo aslan barate qabsiisuu danda'a laak. Ufiifinan ni barate. Qabsiisuu danda'a. Namni bara amma namni gara sirrii fudhataa jira malee duraan jechuudha namni hedduun gara baditti haasaa ture jechuudha. Kanaafuu akkam goona beektaa? Ati yoo inni Saidon na fiigete na qabanii poolisiin na qame ati ammoo waliin qabamuu irraa ati si gatee fiiga. Yaa saada bar sodaaf osoo hin taane. Beekee bar. Nama nu himtaar. Waan taane walumaan taane bakka rakkoo hin qabu beenu. Yaa boleetti yaa bilbilillee bilbila bara na fakkaate meeqoo isanatti fakkaate isaan jara na fakkaate wani. Jara. Ma ati fiigi kaasin jechuun waan biraatiif miti nama nu waamta. Hin fiigullee namni wayillee kayyaamullee hin jiru Saidonillee waan takka hin jiru. Duuba qabamnee nu iyya. Maaliif nu qabasile Saidon? Maal jalaanni ka fuutellee ilmaan isaatiif haadha warra isaatiif fuutee miti. Boleetti bar namni maaltu beeka mana seenee uffata namaa fuudhe waan biraa yoo fuute naan jano waan biraa an uffata fuudhe waan biraa naan jechuu danda'ani bara. Ragaan qabdaan borroza video. Ragaa kanaami atu yoo amee qajedhaa turte yaa boleetti si qabsisa naan jedhaa turte baatu hattuu naan jite na rabsa turte. Duraan naaf hin galle qaama gizee qabee laalu wanti rozaan goote kun sirriidha. Nama lama nu qaburra waytiin isaan akka sana qaban ati fiigis hin jedhe bakka nama nu iyyita. Hin fiigu ani maaliif fiigu? Maaliif si gatee fiigu? Kanaafuu warri hordoftotaaf kabajamtoota keenya warri viidiyoo kana hordofaa jirtanii Saidaan si gatee hin deemu jedhaa jirti. Amma Saidoo bira akkuma jetta jennu deemuuf hin deemna qabamnullee qabamuu baannullee homaa miti. Video kana gadhiifnaa yoo qabamnullee taate video kanarraa yoo argitanii nu barbaaduu dandeettanii jechuudha. Nu barbaaddanii. Anillee badii takkallee hin balleessine sirriidhaa mana namaa seenuun badii guddaadha. Hayyama namaa tokkoon alatti mana namaa dhaqee waan namaa fuudhee namatti kennuun badii ta'uu danda'a. Ani garuu ka badii itti ta'e sababa jaartii isaatiif yookiin haadha mana isaatiif ijoollee isaatiif haattamuu ta'e ani keerii dalagachuuf jara kan akka godhe waliif fiduufaa yaadeetiin malee waan biraati miti. Kanaafuu iyyuu yoo akka isaa qabamnu taatellee hordoftotaaf kabajamtoota keenya nu iyyaa isiniin jedha. Adeemnu bakka. Alallaa jennee garaan akkana godhachuu jira. Aaraan sodaatiin wallahi. Ani garaa waan biraa sanaan sodaanne wallahi jechuun ilma namaan sodaadhu. Akka tasaa yoo qabamanii kan hidhaman taate dafanii bahuudhaa fi maatiin kiyyallee achi as dhufee nama karaakkaree waan akkanaa kana jala deemuuf qarallee maatiin kiyyallee waan akkanaa maataataa waan akkanaa kana maa goota jedhanii faanatti aaruu danda'anii. Kanaaf malee sodaa biraa miti akka tasaa poolisiin qabeef malee sodaa biraa miti. Yoo viidiyoo kana deemaa jirra yoo ka qabamu taate Saidoodhaan fa'aa asirra wal arginaa yoo ka qabamu taate qabamni yoo hin qabamne nuttuu isinitti deebinaa isiniin jedha. Hordoftotaaf kabajamtoota keenya haga xumuraa waan nu faana turtaniif hedduuta kan nu galatooma. Walitti deebina kami du'aayi nu godha. Hatitti fatamu sitti. Yaaf namti jiru targaagiski. Targaagiski. Mini waan kan godhatan. Targaagi. Lihat mana targaagi koi. Ara koi kana. Targaagi. Koi Roza. Koi targaagi. Wallahi harka saya lama tadi si jamanan. Targaagi. Lama nanti di si jamanan dah. Dapat mai suta tasgabbai. Dapat tadi di si jamanan deh. Tasgabbai koi dura. Hai. Dapat dulu nanti. Ana suka nih mentau kasau gara kasih cili ba. Istiqat. Duga walu dem taksi. Ana kosan deh mari. Duga walu dem taksi. Macam haji haji. Targaagi koi. Tasgabbai kasi. Eski koi targaagi nak kumi anci. Andra agam. Komi eski. Betam deh mengkifal lah. Sejarah Komi eski. Asirra si fanni si aji. Koi dapat dulu koi.